xiyyeeffannoo kennuu qabaadhaamu. Qonnaan bultoonni facaasaniiru midhaan isaanii kunuunfachuu qabu, ooyiruu isaanii sakatta'uu qabu, ilbiisota sirriitti ittisuudha qabu, aramaa midhaan isaanii keessaa qulqulleeffachuudha qabu, maatii isaaniitti bobbaasuudha qabu, gurmuudhaan gareedhaan sirriitti wal gargaaranii ooyiruu isaanii oomisha isaanii sirriitti qulqulleeffachuudha qabu. Sana yoo ta'e oomisha gaarii akka argatan hin beekamadha. Qilleensi baranaas baay'ee gaariidha. Kanaafuu akkaataa kanaatiin deemuudha qaba qonnaan bulaan akka waliigalaatti. Obbo Tarrafaa Raarsaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaati. Akka godina Shawaa Lixaatti lafti hektaarri 600 ol kan qotamee fi midhaan gosa garaagaraatiin kan uwwifame yoo ta'u, yeroo ammaa kanas torbaan duula aramaa milkeessuudhaaf aanolee godinichaa hunda keessatti hojiileen kunuunsa midhaanii akka eegalamee jiru nutti himani. Torbeen duula aramaa jedhame kana keessatti aramaan aramamuu qaba. Aramaan marsaa tokkoffaa jira, marsaa lammaffaa jira, marsaa sadaffaa jira. Inni harkaan kan aramamnu akkuma jiru ta'e keemikaalaanis kan godhamuu qabu, keemikaalli godhamuu qaba. Kanaaf duula addaati kan godhamaa jiru jechaadha. Yeroo ammaa kana akka biiroo keenyaattis dhimmi kun hin beekama, akka godinattis dhimmi kun hin beekama. Duula addaa goonee jirra jechaadha. Aramaa balleessuu qabna. Aramaan yoo bade oomishtummaan keenya irratti hin dabala. Qonnaan bultoonni keenya yeroo isaaniitti fayyadamuudhaan ooyiruu isaanii ilaaluu qabu kan jedhan hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Abarraa Warqooti. Eddii facaafnee booda hojiin keenya guddaan kunuunsa midhaaniiti. Kunuunsi midhaanii sirriitti eegsisaa taasifamuu qaba. Ilbiisni akka hin miine sakatta'iinsi yeroon taasifamee ilbiisni otoo mul'atiin to'achuudha. Inni kaan aramaa to'achuudha. Kanaaf akka biiroo qonnaatti torbee aramaa jennee naannoo guutuu Oromiyaa keessatti labsinee jirra. Amma kan daawwachaa jiru kunillee immoo isa jechuudha. Torbeen aramaa torbaniin qonnaan bulaan maatii isaa hirmaachisee aramaa to'achuu danda'u ture jiraata.